Wachi barbaade sheekha. Dubbadhu. Wanni da naafi abbaa mana kiyyaati beektee naanumaa fi isa gidduu wal dhabdeen taateeti ganda lameen illee hin geenye. Biyya namaa tana keessa wal fuune beektee. Rakkumarraa dubbadhu cinqii dhiisi. Addunyaa wal dhabnee addunyaa tana dakala sanumaa fi isin dureenuu wal jaalatee wal fuudhee rakkoo hin qabdu. Ammallee ganda waan geenye ganda mataa jeenu hin qabnu anumaa fi isin walii kennee walii inni rakkoo qaba. Akkamiin walii damee akkatti walii dansan naayimi. Sihiika jetteeni inni sihiika isin jee. Ismaan na eegaa sadeenuu nama fidadhu naan jee nama san namni dhiiraa sana boonnarra waliin ta'an katakkaa dubbii teessan lola keessan hin dhagahin jee tokko nan didee akkasittiin intaleessumaa takka as keessa jira intaleessumaa san fidee intalteessumaa san naa dhaggeeffattee sadeenuu jee. Mee ati kan jeeti amata meeqa wajjin jirtan? Ilmoo takka warra argannee ilmoon takka keessa jiraata taate amma sadii. Ilmoo fi wajjin jireenya adda. Amma jaartii isaa amata meeqa? Amma sadii. Amma eega sihiikee baatii meeqa? Amma baatii sadii fixe baatii sadii fi guyyaa 28 inchi. Ammaan dura sihiikee jira? Nani inni ammaan dura. Kanumaa duraami? Walii sin dhabne nani inni ishee. Ittuma dhiiseeti tanaa duraami? Amma ati wanni si dhagahamaa maali isaaf galuu feeta? Wanni takka natti dhagahamtu ni hummaan kun qulqullaa'ee malee. Wanni barbaadu ni hummaan qulqullaa'uu feetaami? Ni kaan qulqullaa'ee. Ni kaan qulqullaa'ee baatiin sadeen dabarte yoo si keessaa dhufte fedhinnaan ni kaa haaraa fi maharii haarayaa walit deebi'a. Jazaakumullahu khayra. Allah nama barbaadu. Haboonti umrii isiidhaallee lafitti bubuuftee waa sii goote guyyaa tokkicha haatee si deewuudhaaf cimimmuun isii qabde wallahi gahuun ittiin dhihaattulle. Tanaaf isaan na nyaachisan na obaasan jettee haqa gartee haadha teessan irraanfachuun dogongora guddaa maasiyaa guddaa waan haaqitti nama geessu. Kanaaf duraati yoo bakka tanatti haadhatee khalaafifte taate odoo haateetilleen nama biraa khayrumtee jiraattu taate illee bakka sanitti haatee quba qabaachuun dirqama. Haadhateetii fi habootee walqixxeessuun sirran jiru. Namni tokko ammaas qalammee isaa asumarratti dhiiraa fi dhalaafis waan hin hubachiisu intalti takka tan namni guddifate warri isaan guddifatan tokko ni haa godhu hin danda'u. Waani abbaan isii dhale adeerri isii akaakoon isii karaa abbaa wanni karaa haadhaan laalamu jiraniin isii ni haa abbaan fedhe ni haa godhu hin danda'u. Yoo abbaan gartee isii dhale jaarsa adaadaatii fi jaarsa habootiif guddifadhaa heerumsiifadhaa kennadhuu ani si wakkaladha yoo abbaan jee malee kennuu hin danda'e. Akkuma san ammas warreen amma takka takka oggaa dhageenyu haati siidhaa nama biraa heerumtee kanuma isii heerumte kanaatu kanuma haadha sii fuudhe kanaatu isii tana kenna. Taan eessuma kiyyaan na kenna jette. Yaa jara keenya ilmooti ilmaan keessan diqaalaan godhinaa waan akkanarraa fagaadhaa. Haqni haadhaa fi abbaatii fi namni biraa tokko wal qixxaachuu hin danda'u. Aye, rahmati itti ani kusmat ta'e. Assalamu ya sheeka ya galatooma jazakumullahu khairan waa'ee nikaa irraa gaafadha. Abbaan mana kiyyaa jechuun barreeffamaan nikaa narraa hiike anaafinne wal bira hin geenne haga nikaa wal godhannillee qilleensumaan bilbilumarraan warri nikaa na hidhanii bilbilumarraan xiqqoo wal dhabbiin jedduu keenyatti argamte si hiike naan jedhee gizee sadi barreesse si xalaaqe naan jedhe sadiinittu si xalaaqe naan jedhee gizee sadiinatti barreesse. Deebi'ee halkanuma sanatti dawwalee aniin aaree si deeffadha raja'atu yoo jedhee si deeffachuu danda'a naan jedhe. Anammoo akkamittiin deeffachuu hin dandeettu ni keenya kun bifa haara'aan hidhamu malee mee nama sheeka gaafadha jedheeni amma
inni nikaa sirraa qaba jedheen natti haasa'a. Ani maatii kiyyatti illee himuun hin saalfadhe maal akka jedheettumas hin beeku. Nu ammallee wal bira hin jirru qarallee wal bira hin geenne. Sini galee. yaa obbalii ati dhaggeete duraatii ati adaaba rabbii bitachaa durta. Namni gartee rabbi irraa qaanfatu ilma namaa dura rabbi irraa qaanfachuudha qaba. Ati rabbi irraa qaanfachuu dhiifteeti ilma namaa akka keetii ka nyaatee dhugu udaanii ficcaanurraa qaanfatta laala. Sii gala wanni ati jaarsa keetiin jette dubbii sirriiti. Arra odoonii fi jaarsi kee as keessa jiraatee takkaa sagalee tana ergitee fi hedduu gaarii. Ani waraabutti jira sagalee kana walumaa galattuu namni tokko dhaggeeffadhaa dhiiraa fi dhalaanis namni tokko yoonii fi jaartii takka intala takka nikaa godhatee saalli isaan lamaanii walin tuqin ha guyya tokkollee wajjin ciisin intala takka hiike odoo wajjin ciisin intala takka hiike nikaan saa kute uma takka isaan jidduu hin jiru. Intalti san hoggaa san heerumuu dandeessi. Intala lafa jirtu jechuudha. Amma dubbii isinii galee taakka lammeessa intalti takka ta hul'iin hiikamte. Jaarsi gartee waan narraa qabdu naa dhiisi takka waan sibiraa qabu naa galchiisiin hiika jeeni kunoo hoo jettee eeysaan si kaayi abalu bira naa kaayi khalaas amaanaan tiyya nageeyse si hiike yoo je waa fudhatee jennaan tunis as deebi'ee raaja'atu jechuu hin danda'u. Jarri lamaan kun isaanirratti haraami raaja'atu jechuun ammallee intalti dhalaa tana makkasii wajjiin eega inni odoo wajjiin tuqin odoo wajjiin ciisin isii hiike fuula firraa bantee takka ani jaarsa keeti jee jaahilli wallaalli munaafiqni faasiqni mujrimni meeqaa jira kadii rabbii quban qabni ka fedhii shaawaa wajji deemu as garagalee ati jaartii tiyya yoo je nama sanii wajji yoo haasoyte intalti san zina godhaa jirti. Kanaafuu ati wanni silaa sirra ture maqaa isaatii fi tilifoona isaatis firraa haqu sirra ture. Wanni ati jetteen dhugaadha yoo ammoo ati fedhinnaa qabaatte ati hayyama goote warra keessanitti himi na hiikee jira nikaanuu haarayoomsaa jechuu qabda malee warra keenyarraa hin qaanfadhe jechuun kee khasaaraa guddoodha. Tawbadhu waan jette kanarraahi karaa rabbii deebi'ii jaarsa namticha kana akkan dubbifne akka wajjinaa so'in. Xiqqoo uumamanii kan irratti ijoollee tokko rakkatanii jiranii waan kana akka isinuma akka jaarsaatti illee galtanii ijoolleen tokko biyyuma Saudi kana keessa jiranii dalagaanii haalaan nikaa sirraan buusu midhaan jiranii maatiin illee wal keessa jiranii ijoollee walloo tokko baay'ee nikaa akka biyyattuu maatiin jaarsummaan meeqa dubbatamee hiikkaarra ga'e badee jalaa ba'e amma ergasiin Saudi dhufte illee baqqaatii warra kiyyaa waan feetuun hin gootuudha maatiin biyyaa wal loluudhaa fi baay'ee gaa miira keessa wal galchanii waan jedhanuufi ustaadha kana isin gaafataa turte adaraa bilbila isaanii ergi naa barbaadi atummaan isaan naa gaafadhu isaanummaan gurbaan kun Saudi keessa jira akkuma abbaa kiyyaa naa taane mucaa kanarraa qabanii akka inni nikaa kiyyanarraa buusu waan fedhillee niin kafalaa fi cinkuma gurbaa kana maatiin kiyyallee maatii isaatiin walitti bu'uu deemanii jennaan isin barbaadaan ture bilbila keessanillee namoota hedduun gaafadhin arganne alhamdulillah hadda isin argadhe isirratti. Obboleessa kiyya gabaabinaan ummanni keenya waan juu dhageeyse yoo ijji nama dhukkubde ija mataarra wallaanan jedhan mataa jiru irratti imaamata maran jedhan yoo mataan hin jiraanne maal irratti imaamata marta yoo ija tana keessaa gabbuuseetiin lafatti irratti wallaanee itti deebisan dandeessu. Tanaaf jara gartee tilifoona kennii fi yoo gartee silaa manguddoon isaa wal fiddee yeroo isaan kun bakka takka jiran ka manguddoonis bira jirtu yoo natti bilbilan gaarii ture. Tanaafu innillee rabbi sodaachuu qaba. Isillee rabbi sodaachuu qabdi. Keessaahu namni nikaan harkasaa jiru
خربين دلا أفرفودو حلال قديف ونيل من تلانما تكادابو فنجرو وان أرى إني إسي قدو خنا ربي المو إسار ربي كفلا ديني دمتا سارتي تنافو تليفون خني في أكسن هادو بسو غافا مو وان كان نائب سوفة ده انتلدنس جراجو قبتي أكس إن شاء الله أبشر